سبحان الله سبحان الله ربي أبا في فدء عمري إيرسا أبا في فدء عمري قواسا سبحان الله وما ربي كنا ما شاء الله تبارك الله وأنا كم بقينا مثلوا ما نقدو وقا يبتوقف سديتما ما شاء الله فيديو عجائباتنا إيجا أردت ذكي أنا اللي سنيدا ورسي ما شاء الله ربي أمال هرتي إساني أمال دبلها كنو في ما شاء الله ماتين إساني بيجان جولن إساني بيجان جول جاتا ميشاني ماتين أكوني أكاكروني أباغوني هردي إساني ما شاء الله جول إساني دبشاني ما شاء الله تبارك الله ربين سبحان الله أبا في فدء عمري ديرساكم أجرنسا سبحان الله أما اللي ما نقدم كن وأنا ما أجايو كيسا ما شاء الله الكان إساني قوتل علم إساني كشنفا كالكان إسا الرأمة الكان كلهم بيجا ومسجل بيجا نافع جدو أما يقول برا لالني نما يو علم إساني كشنفا دلتسوني دلهم نساء إساني كتير نمني أما تفي نمني دري تقومتي ما شاء الله سبحان الله ربين عمري إساني درسه ما تي إساني كنا كلي جمع جنود أرجسيزه أكنا بكتو كيوتان أكنا نمتلني ما شاء الله رأكم وجد أن يا الله ربين أبا في عمري درسه ربنا مرا عمري درسه جولة إساني أكاوت إساني مولو ربنا كان مجمعون حاجر سيسو وان باي أكان نودي تلودا ما شاء الله ربي أمال عمري هذا رسو ما شاء الله أنا فيديو أكان نتطلع أردفتو تكي إسني اللي أسمان دا ما شاء الله ربنا مراكن عمري هذا رسو كرا خير رتي إبادة رتي ما شاء الله وأنا ما تطلع بقى ربنا كان عمري سان ديرسي ماتي ساني قوتون ولينجايا كانت تماتين بايتي وضع ورتين كن مولو ما شاء الله تبارك الله ربي أمال لها قدسوها باي يسوف ما شاء الله وان باي نما تتلودا إذا سابتا تابعة هندما هندر جرات أهل دين إسلام مؤمنتو تكينو غرغار يا رحمة جرتو نجرا مكان كيساني جران جارسو أبادالو أنيو أبادالو جارسو ilkaan guutuu kan qaban maanguddoo waggaa 180 umuriin jaaran obbo Abbaadaaluu Jaarsoo godina Arsii aanaan saboo jiraatu umurii fi fayyaa rabbitu namaa kenna akkuma jedhamu abbaan daaluu maanguddoo gurri isaanii haalaan dhaga'u akaayis ta'e lafee qorquufillee ilkaan isaanii tokkollee hin buqqeen jira. Amma iji sin argiti? Abbaan daaluu abbaa ijoollee 65 akaakayyuu akaakilee fi abaabilee dabalatee maatii 500 horataniiru. Ijoolleen isaanis kun dhugaadha jedhu. Umurii isaa waggaa 100 waggaa 80. Ilma isaa ammoo walitti nama 500 ilma isaatiin. Nama 500. Ilma jechuudha. Ilma isaa horaa ilma isaa. Horaan isaa kan talaallee kan ilmaallee walitti nama 500. Gisee jaanoo keessa dhaladhuani. Jaarsa abbaa keenyaa kana jaarsa arrii nama guddaan jiru arge anillee jaanoo irraa ka'ee dargii keessa aga kutaa 3 barumsan baradhe. Abbaan daaluu wayita ammaa kanas dullumaaf harkeen kennuun wallaansoo walqabaa waan jiran fakkaatu. Obbo Tafuu abbaa daaluu ilma abbaa daaluu 5ffaa irratti dhalatan waggaa 80 ol ta'uu himatu. Faallaa abbaa isaanii garuu ilkaan 32 keessaa 10 qofatu naafafe jedhu. Ilkaan keessan bareedaa jedhan. Kaisaa oliitu jira hantamni. Hakka. Ilkaan 9tu jira. 9 qofa. Fudhan. Isaan kun ka ilmaan abbaa daaluu keessaa ilmaan 5ffaa irratti dhalatanidha. Ilkaan 10 malee qabanii wal dorgommii alkaayii nyaachuu irrattidha kan isaan argamanii akkuma isin ilaalaa jirtan ka abbaa daaluutu irra caalaa nyaatee jechuudha. Miti. Ilmi abbaa daaluu hangafti immoo abbaa isaanii caalaa dulloomanii turturuun adeemuu dadhabanii mana abbaa isaaniitti argamu akka hanqatan obboloota isaanii irraa odeeffanne. Bul'aa kasaabatee hajaa jedhu ilkaan keessaa bu'ee hajaa bayee rurruqe. Ilmi
dhalatee guddachuun dulloomees jaaree du'uun adeemsa dhalli namaa hundi jireenya argee jiraates addunyaarraa du'aan hanga godaanutti arguudha. Kanaanis dhalli namaa gariin akkuma garaa haadha isaa keessaa ba'een umurii gabaabaa yoo jiraatu kaan ammoo umurii dheeraa wayita jiraatutu mul'ata. Kun immoo bara quufi jedhee ganama maatii fi waaqni waan eebbise fakkaata. Ilmaan isaas argee gammachuu waliin qooddata. Magaalaa Adaamaarraa kiiloomeetira 200 ol fagaannee godina Arsii magaalaa Dodolaatti argamna. Amma saatiin barii keessaa saatii 12dha. Waa malee miti kaanutis ganamaan kan kaane aanaa Nansaboo keessa waan raajii tokkotu jira jechuu dhageenye imala keenya garasitti eegalle. warra mana jirtu eenyu jedhama maqaan keessanii jedhan Abbaa Daaluu jedhama. jaarsoo jedhu abbaa daaluu eenyu Abbaa Daaluu jaarsa. Ilkaan guutuu kan qaban maanguddoo waggaa 180 umuriin jaaran obbo Abbaa Daaluu Jaarsoo godina Arsii aanaa Nansaboo jiraatu. Umurii fi fayyaa rabbitu namaa kenna akkuma jedhamu Abbaan Daaluu maanguddoo gurri isaanii haalaan dhaga'u akaayis ta'e lafee qorquufillee ilkaan isaanii tokkollee hin buqqeen jira. amma iji sin argiti Abbaan Daaluu abbaa ijoollee 65 akaakayyuu akaakilee fi abaabilee dabalatee maatii 500 horataniiru. Ijoolleen isaanis kun dhugaadha jedhu. umurii isaa waggaa 100 waggaa 80 ilmi ilma isaa ammoo walitti nama 500 ilma isaatiin nama 500 ilmi ilmaa jechuudha. ilmi ilma isaa horaa ilma isaa horaan isaa kan intalaallee kan ilmaallee walitti nama 500 gisee jaanoo keessa dhaladhuani jaarsa abbaa keenyaa kana jaarsa arrii nama guddaan jiru arge anillee jaanoo irraa ka'ee dargii keessa aga kutaa 3 barumsan baradhe. Abbaan Daaluu wayita ammaa kanas dullumaaf harka hin kennuun wallaansoo wal qabaa waan jiran fakkaatu. Obbo Tafuu Abbaa Daaluu ilma Abbaa Daaluu 5ffaa irratti dhalatan waggaa 80 ol ta'uu himatu. Faallaa abbaa isaanii garuu ilkaan 32 keessaa 10 qofatu naafafe jedhu. Mee ilkaan keessan bareedaa jedhan. Guutaa isaa oliitu jira hantamni. Akka. Ilkaan sagaltu jira. Sagal qofa. Fudhan. Isaan kun kaa ilmaan Abbaa Daaluu keessaa ilmaan 5ffaa irratti dhalatanidha. Ilkaan 10 malee qabanii wal dorgommii alkaayii nyaachuu irrattidha kan isaan argamanii akkuma isin ilaalaa jirtan ka Abbaa Daaluutu irra caalaa nyaatee jechuudha. Miti. Ilmi Abbaa Daaluu hangafti immoo abbaa isaanii caalaa dulloomanii turturuun adeemuu dadhabanii mana abbaa isaaniitti argamu akka hanqatan obboloota isaanii irraa odeeffanne. Bul'aa kasaabatee hajaa bayeeru ilkaan keessaa bu'ee hajaa bayee rurruqe. Ilmi Abbaa Daaluu gara kuteen obbo Keerroon umurii isaanii 54 immoo abbaa ijoollee 10ti akaakayyus arganiiru. Addi Daadhii Dallanuu haadha warraa Abbaa Daaluu lammaffaati. Jireenya dargaggummaa mi'aa waliin dhandhamaniiru. Lubbuun turuu abbaa warraa isaaniif rabbiin galateeffatu. Ima gammanna gammachumaan ammallee achimaan nu gahii waaqa kadhanna. Mee jaalala qabdan ibsaa fi mee. Yakkidam. Eeshi umurii dheeraa hawaa fi. Asi waa gaafatanii. Asi gaafatanii. Barsiisaa mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa Ifaa Leencoo seenaa Abbaa Daaluu akka odeeffannuuf daandii nu qajeelche. Bara Minilik bulchaa ture farda leenjisaa akka turan odeeffadhe jedha. An Abbaan Daaluu waggaa 40 cidha gadaa godhata mana kanatti. Cidha gadaa yoo godhatu daa'ima waan tokkoon uffanne mana kana dhufee mana kanatti nyaata nyaadhu inni jaarsuma gattii kanaati akkanuma ta'a. Kanaaf erga baradhee deemes biyya kamittuuyyuu jaarsi kun naannoo bara mootummaa Minilik keessa nama farda leenjisa. Seenaa isaas haalli yeroo sana jiru barreeffamee lafa kan qabataman haa jiraatu malee ka'umsa seenaa irraa nama akkasii turanii nama qabsoo Oromoo keessattis yeroo dargiitiif aarsaa guddaa kafalaa turan waan ta'eef nama seenaa gaarii qabudha. Kanaaf jaarsa akkanaa kana naannoo aanaa Kokkossaa fi aanaa Nansaboo keessattis namoota umrii dheeraa qaban yoo gaafannu gonkumaayyuu namni isaaniin gitu hin jiru. Amma wanti jaarsa kan adda taasisu akkuma godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa hamma aanaa Kokkossaa hamma Nansaboo yoo gaafannu
namni amma isaan beeku kamiinuyyuu lafarraa dhumee jira isaan qofatu yeroo ammaa lafa ta'a. Obboleeyyan isaanii yoo fudhanne gara nama 10 wayiti hunduu dhumaniiranii kophaa isaanii qofa isaan jiru fi maatii isaanii kana waliin waaqayyo umrii dheeressee hedduu kana jira. Saayituu haa dadhabdu haa caccabdu warri loowwaanyitu. Maanguddoon waggaa 180 bara quufan abbaan daaluu kanneen galmee dinqisiisoo irratti hojjetaniin utuu mil'atamanii maqaan isaanii galmee kanarratti katabama ture. Bilaatte teettani hoo bilaa hanqaabnee namni keessani hoo namni keessani hoo gaafa abbaan niyyate dhiiratu oofa makiinaa cimgate. Hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan salaamta keessanillee dagannee eegaa hordoftoota kiyya Oromootee qaalii bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu hordoftoota YouTube channel kiyya eegaa hordoftoota kiyya maashaallah tabarakallah subhanallah rabbiin abbaa fi fedhe umrii dheeressa maashaallah abbaa fi fedhe akaakiyyee abaabiyyee maatii guutuu agarsiisa. Rabbiin maashaallah ammallee maatii isaanii umrii haa dheeressu maashaallah ijoollee 65 maashaallah umriin isaanii waggaa 180 maashaallah tabarakallah ijoollee isaanii 500 maashaallah subhanallah rabbiin abbaa ofii fedhe umrii dheeressa akkuma jedhan san dhugaadha. maashaallah tabarakallah horteen isaanii maashaallah kun marti namatti tola namni laaltan martuu maashaallah tabarakallah jedha maashaallah rabbi ammallee dabalee isaanii haa kennu maashaallah rabbi haa guddisuu fi maatii maraa rabbi haa guddisuu fi ammallee kaafillee guddisee fi galmaan haa ga'uu fi waan akkaan namatti toludha seenan isaanii maashaallah tabarakallah. Jadi ani video kun waan akka namatti toludha subhanallah rabbiin umrii dheeressee maatii isaanii ittiin kana hundaan ga'u maashaallah rabbiin nama hundaa rabbiin ittiin haa ga'u numara rabbiin achiin nu haa ga'u nama akaakayyoota abaabayyoota madhaa maatii guutuu horate sadarkaa kana ga'ee gamaa gamana maatii ofii garacha taa'ee akkana gammadu rabbiin numara haa taasisu. Asumaan hordoftoota kiyyaa warroonni subscribe like share gootanii na jajjabeessan hedduu galatooma galanni keessan guddaa naaf jiraadha ammallee Oromootiya. Rabbiin biyya teennaa nagaa haa buusu rabbi waan taane immoo biyya keenya irraa haa qabu na ummata keenya ka biyya keenya ka rakkoo kana keessa jiru rabbi rakkoo kana keessa haa baasu yeroo gabaabduutti rabbi danda'aadha wanni martuu biratti laaftudha nuuf jabaatte malee rabbi waa mara haa laafisu rabbi giddiin qabu. Ni waan dadhabeen qabu rabbiin haa laafisu waa mara dandeettiin kenna du'aa isatti ol iyyachuudha inni waan fedhe nuu laafisa rabbiin nu haa laafisu ammallee jechaadha hordoftoota kiyya warroonni haaraa taatan YouTube channel kanaaf subscribe like share gochuun na jajjabeessa YouTube channel kiyyatti dabalamaa isiniin jedha Oromootiya qaalii like subscribe YouTube kiyyatti roobsaa isiniin jedha hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Video kana daawwadhaati irra bora sun subscribe like share godha maashaallah rabbiin maatii isaa akkanatti horee maashaallah maatii 500 ga'e kana maashaallah ammallee gaafa rabbiin umrii haa dheeressu ka guddataa rabbi haa guddisu jenna asumaan video kana jajjabeessa isiniin jedha hanga video biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hordoftoota kiyya. Nagatti isiniin jedha hordoftoota kiyya. Saabota tabi'oota hundarra jiraatu ahli diin islaamaa muumintoota keenuu gargaari yaa rahma.